Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sana qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa kan meeshaalee yeroo darbe irratti hojjedhe irratti har'a meeshaa obboleettii kootii fe'aan jira. Baay'ee xiqqoo ishii rooba ture karaa boqojjiitti adeema. Baay'ee ariifanneeti jechuudha meeshaa kan fe'aa jirru. Egaa kan maaliif as osoo hin ta'in naannoo fi ammoo osoo hin ta'in xiqqoo roobni karaa harsii ni jira samuuna kana jechuudha. Rooba san jalaa dafnee too feena jennee too fe'aa too jirra ariifannee feena jechuudha. Viidiyoon tun gabaabduudha. Viidiyoo tana ilaalaa irraa baradha. Meeshaan kun meeshaa algaa qofa osoo hin ta'in meeshaaleen manaatillee rootoo keessas hin jiru. Lafallee feestaaliidhaan argitaniirtan tanaan dura meeshaa irratti hojjedhee ture jechuudha. Egaa ka amma isa kana guutumaan guututti bakka tokkotti hanfe. Maalinni yeroo baay'ee meeshaa kun nu haa galu kan ammoo haga bahutti jettanii walwanni hin jedhina. Maaliif gatii itti ba'a waan ta'eef erga tokko tiraanispoortii hoggaa fe'ame shaggaadha. Obboleettiin tun amma baay'ee waan gaarii dalagde. Sababbiin isaa meeshaalee biiffedhaa ta'us guutumaan guututti bittee yeroo darbe viidiyoo irratti hojjedheen ture ka. Achirraa kan ka'ee immoo roottoo keessallee meeshaalee baay'eetu jira akka argaa jirtan kana meeshaa mukaatis waliin eeggattee bakka tokko fe'atte. Gatiin tokkodha jechuudha. Gaafa immoo meeshaalee biiffee galchitan kophaa gaafa meeshaa algaawwanii biiffeewwanii galchitan kophaa gaafa ta'u gatiin akkasuma ta'atu deema kana gorsa kootidha jechuudha. Meeshaaleen ishii nagaadhaan naagaleetoo jira. Galata waaqayyoo jechuudha. Anaaga meeshaan baay'ee bakka ittaan amanasii oduu homtuu wani tokko kashin jedhin odoo burcuqqoon takka kashin jedhin odoo meeshaan kun tokko isaa hin faaqamin bira dhaabbadhee tan fe'ee achittis immooyyuu nagaadhaan naa bu'ee tasgabbiidhaan naa bu'ee hedduu tokkoon itti gammade. Inni guddaan hojjisiisuu qofaa miti ijoollee. Meeshaaleen nama warra dadhabee sun nagaatti yoo gale caalaa kan nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuyyuu hedduu tokkoon gammadin isiniin jechuu jaaladha. Asumaan immoo meeqa fixe jechuu dandeessan. Dhumarra gatii isaanan dubbadha. Viidiyoo irra ariina. Viidiyoon tun viidiyoo daqiiqaa 3 immoo daqiiqaa 4tidha. Keessattuu viidiyoo gabaabduu taate irra ariitan ani bakka dhaqxanillee hin beeku. Kaniin booda irra hoodha ariitan gaafii keessaniif deebiin argattan. Keessan dhuftanii deebii barbaaddu. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Asirraa waa baay'ee barattan jedhee tayyaada meeshaaleen ka ammallee ganaa bahaa jiran ni jiru ganaa ammallee kanan gad lakkisu ni jiru viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina keessattuu sheeriin hin jiru ijoollee viidiyoon waggaadhaan yuutuubiin soorii ji'aan yuutuubiin kan namaa ergutu jira jechuudha istiidiyoo gubbaarratti nootikeeshinii sheerii waggaan laalu dhugaan isiniin jedha torbee tokko keessatti baay'ee dadhaba mana digdamaa keessa faa jira jechuudha. Yuutuubaroonni Oromoo kanumaadha. Kanaafuu sheer godhaa. Namoonni sittaa fayyadaman waan gaarii ta'e ittaa fayyadaman. Amma biiffee banii keessa nu argisiisinaan jettanii jirtanii soorii keessa isaa baneetoo isinitti hin argisiifne sababbiin isaa ariitiidhaan fe'amaa jira waan ta'eef kan yerootti aanu hojjetametti keessa isaa banee isinitti argisiisa. Mastaawutii miti keessi isaa madardaraan isaa jechuudha. Kanaafuyyuu immoo cinaa isaa mastaawutii ta'u meeshaalee fakaa godhee kallattii afraniin keessan fuunduraan cinaadhaan mastaawutiidha. Karaa kaan garuu mukaadha. Wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Kuniyyuu mataa isaa kan of danda'e isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka bakka jirtanitti baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Gatii isaatan isinitti himaa gatiin kan meeshaalee meeqadha warri jettanii ni jirtu. Walumaa galatti meeshaan kun meeshaa roottoo keessa jiru meeshaa biiffeetiin deebi'ee biddilibsiin deebi'ee koofartiin deebi'ee walumaa galatti 1,119,500 bichaa fixe. Yeroo baay'ee meeshaalee kana wal bira godhanii 200 fa'aa yaamu of guddisuu fi miti sooshaal miidiyaa ani niitoorkii hin qabu yeroo baay'ee amma kan irra oolu ana caalaa isinidha warri sooshaal miidiyaa hordofaa jirtan jechuudha yeroo takka niitoorkiin hoggaanaa dhufteedhaani kanan laalu meeshaan obboleettii kiyyaa fe'ame xumuramee jira bakka kanatti isiniin jechuun jaaladha nu biratti meeshaan rakas ijoollee birriin 200 kuma isinitti lakkaa'u 200 300 gatii qabdi xaartee fiddeejaa ta'eef iyyuu isiniin jechuu jaaladha kanaafuu bakka itti baastan of eeggannoo godhaa meeshaa gaarii ta'ee nu biratti meeshaan baay'ee rakasaa isiniin jechuun jaaladha viidiyoon